osoo takka irraa nu mulqe osoon akkanatti kaballaadhaan ishee hadochuu ishiin garuma iqaama ishee akkana godhatti yaani fulli ishee akka mul'anne ofirraa baay'ee dhorkaa jirti. Egaan akkanni yaadetti akkan shakkutti amma mucattiin kun kana durallee waa balleessitee jirti laata waan akka mujrimaa ishee taphachiisa. Obboleessi kee hajjiin egaa soo danda'amee fi yookiin suura kaafatee yookiin immoo garuu guufana ciiftullee akkana ciifti re'anii maal beeka garuu yaa rabbinaa. Hajjiin yoo maallaqa arge abbaa fedhe gurguraa jechuudha. Inni maallaqa malee jaalaluma takka hin beeku. Kun immoo maraattuu mataa tuqamtuun namticha ilmoo isaa miti ofii isaatiif hin taaneyyuu ilmoo sii dhalu malee jetti. Mee ilmoo dhalte maaluma goota hireen ati qabdu heedhuma caaltuu qaqqabde sanaa. Assalaamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota waan koshoo jirra jirtu. Bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu kolfumaan dhufee har'ammoo dhugaa viidiyoo jaartiin hajjii gadhiifte takka irratti warri hajjii gadhiisan sana irratti garaan tokko na qabbanaa'e tokko immoo na gubate dhugaa isinitti immoo na kufalchiifte mucattiin dura waan akka jabduu tokkoof godhaa turte waan akka waan nama caalteef godhaa turte ijoolleen hedduun illee galatooma yaa waan koo ishirraa dhaabbadhu dhuftee sillee si jeequu dandeessi waan takka takkaan si dararuu dandeessi maana kee diiguu dandeessi naan jettan hedduu galatooma. Ishiin jabina qabaattee yookiin nama caaltee osoo hin ta'in durallee kan ittiin deemaa turte siiriidha isinillee hin beektanii hunduu waan beeknudha jechuudha. Kanaafiyyuu isin waan naaf yaaddaniif galatoomaan ishii garuu wanti sodaadhus wanti itti cinqamu akkasii hin jiru. Ishiifiyyuu rabbiin rahmata haa godhuuf ka jireenya akkasiirra yoo hafe wayyaa. Kanarraan kan tare immoo of tuttuulti xiqqoo yaani akkuma yeroo viidiyoo darbe irratti illee jettee ani ulfadhaa waan guddaa waliin fuudhu waan akkasii jechaa turte ogguu dhara yaaddu immoo meeshaa caaltuu gagguuraa jirti jechuudha. Ani iddoo kan garana nyaate caaltuudha. Yookiin meeshaa ishiitii hin taane yookiin daa'ima ishiitii hin taane waan ishiin callistee teessuuf egaa ani waan hin beeku takka illee hin jiru. Garuu ani hedduu takkanatti dhagahame. Akka waan meeshaan kan ishii ta'ee takkatti anjabaa goote meeshaa caaltuullee gagguuraa jirti jechuudha. Ani kan jedhu meeshaa kana takka takkaan guurtee gurgurtee booda silaa dhaluuf deema jettee maalirratti akka dhaluuf deemtudha. Hojjettee illee fidattaa jechuudha fi hojjedhee in hojjedhu ani ulfa baatii lama ta'eera ciisee nyaatu fedhaa waan gaarii fedhaa jechaa jirta. Egaa biyya ambaratti namni waan gaarii nyaatu takka illee jiru biyya ofiirratti waan gaarii sana dhabnaan biyyaa bahee namni kun akka takka jiraata. Namni gaarii fedhu immoo hojjetee mul'ata isaa fuuldura sirreeffata. Akka shiraa fi siiriif xaxaadhaan deemuun osoo hin ta'in karaa nagaadhaan karaa tasgabbaadhaan hojjetee namni kun waan gaarii hawwaa jechuudha. Atiin kun dhirsaa kabajaan qabdu hollaa kabajaan qabdu. Yaani namni tartiiba hin qabne akkasii ani akkamitti akka jiraatu ani na dhiba. Namni yoo amalallee dhabe nama kaanirraa waan takka barata. Halkanumaa guyyaa kana iyyitee xaaxoftee akka kunoo saree maraattu kana namtichi yogguu dhufu ulumarra teessee eegdee akkasiin hin ta'u jiruun ati itti jirtu kun akkasidha. Waan ati gochaa jirtu kun nama shaaraarra kunoo akka fedhetti kophaa guddatee namarraa bahee shanyiirraa bahee aadaa fi duudhaallee bahee jiraatudha malee namni nagaan namni sammuu qabu akka kee kanaa miti yaa obboleettii kiyya. Hundaafiyyuu atiin kun gaafa duraa akka waan nama gaarii takka dalagduu fakkaattee turte anuu si jajadhee ture. Hordoftoonni hedduun illee si jajatanii turanii namoonni hedduun dhiifama nuuf godhiin jedhanii turanii. Maaliif akkasiin jedhe beektaa caaltuurra akka waan gortee caaltuudhaaf ilmoo barbaaddee akka waan argituu fakkeessaa turte. Amma molkaatee televezyiina caaltuullee caccabsitee amma immoo meeshaa takkaan lakkaawwataa jirti akkuma dhageessanii. Meeshaan har'aa fi majlisaawwan kana baafadheera jettee dhaadataa jirti jechuudha. Maaliifuu meeshaa maraayyuu takkaanan gurguradhaa jechaa jirti. Xiqqoomallee yaani dubartummaan kun akkamitti hin dhagahamne boru waan dhaltu hin beektu ilmoo keetiif haga dandeessi waan gaarii tokko osoo dalagdee irra wayyaadha. Maaliifuu namiin kun bakka isa buusu hireen hin beekamu. Atillee dura
osuma beektuu isuma agartuu mucattii kana miskiina caaltuu osoo agartuu irra dhuftee darrabamtee amma immoo hajjiin inkaan sii mitiiti haadha daa'ima isaa kana gurguratee gara buusee namni beeku takka hin jiru. Karaa tokko hajjiin amma mucattii kana akkana tumee lafarraa harkisuunsaa hedduu na gammachiisa. Garuu isaaf gammaduu jechuun ani keessi kiyyees immoo akkasuma maratti qabamee jira maaliin waa'ee caaltuutiin jechuudha. Bakka inni shamarran majijjiiraa ooluudha. Ishiin kunis kun akkuma jettee meetii namtittiin haarawaa argatte jechaanii jirti. Yaa akkuma siin jedhu gaa yeroo mara yoo ati masaarifa mana hanguutiin yoo hojjettee maallaqatiin hin fidiin yoo ati mana kiraan kaffaliin yoo ati huccuunni uffatutti hin bitiin hajjiin siin teessisu jechuudha. Immoo durallee ati kan hajjii kana lafa kaaftee samitti ol baaftee samiirra gabbuuftuun siiriidhaan ture. Ji'a ramadaanaa keessa gaa siiriin hin dalagu. Siiriin keessa fashalaa'ee namtichi bakka isaa duraatti deebi'ee magaalaa keessa zooree dubartuma soqataa jechuudha. Inni akkuma amala isaa kan hunda osoo beektuutti dhufte akka waan jagna takka urgaa'u akka waan nama ol taatee takka akkana qirqirqir jettaayu beektee ati kan ittiin nama hunda shawwadde egaa siiriidha. Siiriin sun immoo yeroo mara siin jedha fakkaattota keetiin illee akkasuma jedha ni jirani namoonni kana fayyadaman. Faayidaan siirii yeroo muraasaati. Kan rabbii kacaalu takka illee hin jiru. Kanaafiyyuu namitti hambaa gadhooftee halkanii guyyaa ishiitumtu ofirraa baasii akkuma amala keessan ofirraa baasii kabira immoo yookiin kan ishii daranii si dhufaa yookiin immoo miskiina akka caaltu si dhufaa jechuudha. Jireenyi har'a qofaa miti jireenyi itti fufaa namni kun aga lubbuun keessa jirtutti ni jiraata. Gaafa rabbiin jedhe immoo addunyaa kanarraa nama boqotaa jechaadha. Aguma jirtu sanattuu yaa obboleessa kiyya waan keerii dalagii jechuun barbaada. Namitti kan akkanatti tumaannuu soomanuunsaa hedduu ulfaataadha dhugaa. Akkamittiin namni soomama aguma bahee deebi'u namni kun akka saree maraatti wal lakkafaa akkas wal arrabsaa wal gaccabsaa ati dhiiraa ati maali ati nadhoo haywaan maaloo badee yaa Allah. Maqaa dubartii nyaatte mucattiin kun ani ishiin arrabsu dhugaa. Ishiin ijoolleen hedduun hin arrabsitanii arrabsiinaa dhugaa. Yaa Rabbii uummata kana qajeelchii jedhaati du'aa godhaafi malee hin arrabsiinaa. Ishiyyuu Rabbi arrabsee jira. Namni nagaan namni sammuunsaa nagaan akkasiin godhatu jedhee yaada. Qaaqxee addaan hin kuttu. Loltees addaan hin kuttu. Guyyuma guyyaan mashaakila ulaarra teessee eegdii hin daddabdu hin sanacha'u. Kanaafiyyuu isiniin kunillee hin arrabsiinaa dhugaa dhiisaanii bakka. Angaruu kan garaan akkanatti na gubatu. Mataan kun na ho'u waan caaltuutiin. Caaltuu waan akkan dubbattan malee meeshaa ishiis dhabdee daa'ima ishiis dhabdee uma calliftee teessi. Viidiyoo kana arguun ishii waan hin oolledha. Kan ishiin akkana meeshaa ishiitti gabaa soqxu kana jechuudha. Meeshaan kiyyallee maal ta'e jettee hin dubbattu jechuudha. Meeshaa namaa miti. Ilmoo kacaalu jira ilmoonuu jalaa dhabamtee yaa meeshaas ta'u gaanuu warreen as keessa jirru kun akkaataa isaan itti jiraataa turan waan beeknuuf xiqqoo naan aaree na dhagahame. Egaa kan abbaan hin iyyannee ollaan namaan birmatu jedhanii tiree yaa Oromoo. Osoo ishiin iyyattee osoo ishiin na gargaaraa jettee nu biraan hafnu ishiin illee calluma jettee yeroo hundatti mana bilbilaan ni gorsaanii. Egaa yookiin garaan dhali kunii akkuma tokko daa'ima kiyyallee naa kennaa jettee xiqqoo callistigaa maal gootiree akkaataan ishiin itti jirtu dhugaa nama gaddisiisa caaltuun jechuudha. Waanuma mucattii kana haamlee ishii gaccabsu malee namtichi kunis hin godhu. Namtittiin kun immoo akka waan ishiidhaaf keerii dalaguuf yaaddee ana ilmoo keessii soqaa ana takkana sii godha jettee fakkeessaaf jettee paaspoortii qofatti kennite jechaadha. Wanti beekamu hin jiru ka namtichi akkanumatti siirii ishiitiin jaanjeessitee yookiin mucaa walumaanuu gurguran haa ta'u ani waan hin beeku takka hin jiru rabbuma beeka. Waan hin argine takka akkas jechuunis xiqqoo waan natti ulfaatuuf shakkumaan jedhee isiniin jedha uummata kiyya. Hajjiin yoo maallaqa arge abbaa fedhe gurguraa jechuudha. Inni maallaqa malee jaalaluma takka hin beeku. Kun immoo maraattuu mataa tuqamtuun namticha ilmoo isaa miti ofiisaatiif hin taaneyyuu ilmoo sii dhalu malee jetti. Mee ilmoo dhaltee maaluma goota? Hireen ati qabdu hireedhuma caaltuu qaqqabde sanaa faayidaa siin qabu hajjiin. Si miidha hajjiin.
duraati kan isa mo'atte kun siiriidhaan irra deddeebi'ee masitti mahaa dhugu. Ani immoo irra caalaayyoo amma kan mataa kana na nyaatu fuuluma ishillee soo agarree yoo namtichallee ajjeefte yookiin waa gootellee ani fuula ishii kana soo argee na jechisiisanii osoo hajjiin irraa mulqe kan ishiin fuula dhofkattee deemtu fuula gubataa haa ta'u yookiin namtittiin kun kana durallee waa balleessite nama dhokatti haa ta'u alalla ani waan beeku takka hin jiru. Osoo danda'ee hajjiin fuulumarraa nuu mulqee warreen jettamme koomantii fi laayikii naaf ibsaa isiniin jedha. Akka kiyyaa'ina hawwine isin fuula ishii kana ilaaluudhaaf ani fuuluma jaartii hajjii kana fuula ishii miti ani maqaa ishiillee hin beeku jaartuma hajjii jedhee waama. Osoo takkaa irraa nuu mulqe osoo akkanatti kaballaadhaan ishii hadochuu ishiin garuma qaama ishiitti akkana godhatti yaani fuulli ishii akka mul'anne ofirraa baay'ee dhorkaa jirti. Egaan akka inni yaadetti akkan shakkutti amma mucattiin kun kana durallee waa balleessitee jirti laata waan akka mujriima ishii taphachiisaa jedhee keessi kiyya baay'ee shakke. Obboleessi kiyya hajjiin egaa soo danda'amee fi yookiin suura kaafatee yookiin immoo garuu guufana ciiftullee akkana ciifti ani maal beeka garuu yaa rabbi naa dhiisi. Dhuma ishee arguu waan hawweef akkas jedhe. Isiniin kunillee yoo namitti miti kun namitti akkamiitii jettanii fuula ishee arguuf ijoolleen hawwitan ni jirtanii mee yaada keessan koomantiin naaf barreessaa isiniin jedha uummata kiyya qaalii nama wal loles rabbiin haa araarsu osoo dachiin hambaa nuti hin dhiphatin nuti wal nyaataa jirra nama wal jaalatu nu haa taasisuu du'aayii godhaaf ishiidhaallee in arrabsinaa aga dandeenyu hundi keenya du'aayii haa goonuu fi galatooma.